Waa'ee mucoolii cuuphaa qopheessinu. Baay'een keenyaaf galanni haa ta'u. Kanatti aansuudhaanii gara sirna waaqeffannaa keenya guyyaadhaatti dabarra. Sirni sagadaa keenya guyyaadhaa sirna sagadaa guyyaa dilbataana addaadha. Isa kan akkasiin beektanii barbaada. Sagantaa addaa akkaataa addaatti gaggeeffama waan ta'eef akkuma waldaan keenya keessatti akka nuti nu eegina akka guyyaa sanbataatti nu eegina waan ta'eef keessi kun ganamaan hin machaa'ina hin jedhina sirna sagadaa isaa guyyaa har'aa kanaa kanatti gaggeeffama waan ta'eef amma sagantaa maamlee akka keessatti gaggeessitoonni haala sanaa ta'eefi akka sagantaan baay'ee harka keessan irra jirutti waan ta'uun isaaf malu duraa boodaa waan goonuuf irraa keessan dafaa dafaatii itti qophaa'a amma gara sirna waaqeffannaa keenyaatti yeroo seenudha. Qulqulluu Waaqayyo gooftaan maccaa lafti gidduu galata isaatii guuteera. Hoosaa'inaa mootii maqaa Waaqayyo gooftaatii dhufuu galateeffamaadha. Nagaan Waaqarra tokkoon ol Waaqa gubbaatti. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduus kuufatee ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutee argine. Ulfinni isaa isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argate ture. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan nama hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee kabaduuf miti. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo qulqullummaa keenya abbaa keenyaa fi gooftaa keenya tokkicha ilma kee waan nuuf kenniteef si galateeffanna. Nu ijoolleen kee akka taanuu fi jireenya bara baraa akka dhaalluuf ilmi kee Yesuus Kiristoos gad nuuf deebisee Beetlehem dallaa horii keessatti nuuf dhalate. Yaa Waaqayyo ilmaa Yesuus Kiristoos nu fayyisuuf jettee gad nuuf deebistee cubbuu keenya ofirratti baattee jaalala abbaa kee waan nuuf raawwatteef isa qulqulluu maqaa kee hundumaa irraa caalu ol hiiqanna. Yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu fayyisaa biyya lafaa fi mootii nagaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan akka beeknuuf waan nu barsiifteef karaa isaas dhiifama cubbuu keenyaa akka argannuuf garaa keenya nagaa waaqarraatiin akka guutuuf akka nu taasifteef si galateeffanna. Yaa Waaqayyo ulfaata ayyaana qulqullaa'aa kana ayyaana fayyinaa nuuf kennite ija jabinaan akka dhugaa siif baanuuf humna kee nuuf kenni. Qajeelummaaf qulqullummaa ilmi kee Yesuus Kiristoos nuuf kenne keessa akka deddeebinuuf ati nu gargaari. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya bara jireenya keenya hundumaa si'ii fi hafuura qulqulluu wajjin bara baraan isa ba'u ilma kee fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka jajannuu fi akka waaqessinuuf isa qulqulluu maqaa keetiif jettee nu gargaari. Ameen. Amma kanatti aansuudhaan waan nuti boonu yoo jiraate yeroo itti dhungoo qabsiifamudha waanta ta'eef hundumti keessan kanaaf qopheessuun baay'isee gaarummaa qaba. Faarfatama waanta ta'eef tajaajiltoonni sanaaf qopheessitu. Erga dhungoo qabsiifame booda immoo faarfannaa walii wajjin waanta ta'eef dafaatii amma. Yesus Kristus ilaalchisu faarfannaa
Saya
Wangeela Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 28 hamma 38 kan jiru maqaa Yesuusiin dubbisa. Akkas jedha. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira, nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argattii hin sodaatin. Kunoo ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaan ni ta'a, ilma abbaa isaa jedhamee ni waamama. Waaqayyo Gooftichaan teessoo abaabilii isa Daawitiif kenna. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo isaanis dhuma hin qabu jedhee. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 hanga 12 akkas jedha. Tiksoonni tokko immoo naannaa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolaa isaanii ni eegu turan. Ergamaa Waaqayyoo diingata isaanitti mul'ate. Ifni surraa gootichaas naannaa sana ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, kunoo ani isinii wajjinan jira. Misraachoo gammachuu guddaa isinittan himu, kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera, inni immoo Kiristoos Goofticha. Mallattoon isaa kan mucaa wayyaan itti uwwisame siree horii keessaa nyaatturra ciisu hin agartu isaanii jedhe. Isaayaas 7:14. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatiin milikkita isiniif hin kenna. Kunoo durbiin ulfoofti, ilma sindeessii, maqaa isaas Amaanu'el jettee moggaafte. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 akkas jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dubbisa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa Nagaa jedhama. Isaayaas boqonnaa 11. Isaayaas boqonnaa 11 tokko hanga 2. Hidda isa keessaa lafti ni ba'a. Dameenis hundee isaa keessaa ba'ee ija ni godhata. Hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata. Innis hafuura ogummaatii fi hafuura barnaatii, hafuura gorsaatii fi hafuura humnaatii, hafuura beekumsaatii fi sodaa Waaqayyooti. Kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Ol kan ilaalamee kutaan guyyaadhaatiif nuuf kennameetu dubbifamuu dhageenya. Kutaan guyyaadhaatiif nuuf kenname seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hanga 15 akkasumas immoo Xiimotewos jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hanga 16 kan jiru ta'a.